Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harkafune akkam nagaa fayyaadhaa jirtani. Numa jirra qaamtis as keenya gaafanoy. Awo gaajibtuu tana akka malee na kun nama beeta. Niin fuudha jeeqeetiin jaarallee bareeddu sankariin harkadhee. Jaarsina dhaqqabee dhiiroo michoon sanni bareeddi. Haala akkamittiin harkachuu danda'a yaa rabbii kiyye. Mee namni sii beekta raqama sii na erga. Waan dhiisu miyyoonis waa ana dhiisuun deemtu harkeetiin jira akkana na faarsiti kunoo. Kanaafuu isii tana qofa tagartee nagartee na jaalatte tana qofa jalaa hin hafne gurbaan isinii naaf amanattu lubbuutti fiduun dhabu beeyta. Fannis baanan fannisuun dhabu. Kanaafuu laal wardaa bakka jirturraa viidiyoon tiyatu sibira ni geessi jeetii yaada waan ta'eef bara qilleensa rakkootu. Ammaas akka guyyaa dhiyoo sanitti garteemi takka garuu takka dhuufuun namummaadhaan lama dhuufuun harrummaadha janii jaarsa qabattee yoo na dhufte kana benziilaan isinin naqaa beekadhu yoo ka dhugaan kana jaalattu taate garteemi anaan manuma arabaa sunu dhufee si fuudhaati manuma sanattuu hin bobbayin dhageessa duraanuu nama akkasii sanitti akkamitti kan na warri keessan ati jireenya jiraachuutu hin jirtu garteemi amma naafi ati jireenya sirrii waliif taanaa waliif waliin jiraannaa. Anti yaa onneen tiyaala akka dhaadhaa na jechaa jirti. Atis ta'e akkasumatti jiraachuun dhabdu waan ta'eef. Kanaafuu karaa kiyya kootuu sinja asitallee naan jinaa gaa hordoftoota kiyya. Beektaa silaa'uu wanneen akkanatti micoota natti rarra'uuf isin warra siiriitiin hun jechaa jirtan obboleettii xiyyaa siirii dalagaa dhalaana isaan heerumti miti. Tanummaan na agartee na jaalatte tun garteemi. Kimiyaa mukatti cabseetiin biraa dhorka. Edallee duruu hangaan bira dhaqetti gara nagalchuu geessee beeytee biraa deeme baalamatti qabadheetiin jira isiis beeytaa xiqqishoo akka jennee waa akka alaalaale sanii misiinis fayya qabdi waan taateef maraatuu dilasiin qabdu bakka hidhaa san hin geenye hidhuun hin geenye. Kanaafuu maali nan godhuu qabanii beeytaa isiin jaartii caalaa tana ati fuudhii naan jette. Ani intala gurbaa yoo nama kaniin gartee maawardii san kaniin fuudhu taate. Jara maqaa wal fakkaata wardaa fi mawardiidha. Caalaan kun yeroo mana kiyya ka dhufu taate namni gartee udduu wal barte Ameerikaa walitti galtii jedhan. Kana waan ta'eef waan isiis udduu si harkee jiruuf ani namanu dila kana jala taa'u jirti osoo jalaa baasaa ol ta'u amanee maawardii seen hin fuudhu beeta. Kanarraa asoo si yeroo saniif hayaajoo fi malee ani ittiin seenu dhageesse garuu immoo kimiyaa milkeessuudhaaf sobeetumaan sossobee jalaa baafna caalaa jalaa isinii baafna takka malji yaa bogaa dubbiin haasiituun taate aawoo kimiyaa tana hundaa balaa tana sumaatti naqe caalaa jalaas nama sanfaa sirriidha garuu anis asiin jaartii namaa baasuu deema namni biraan heerumuu dinnaaniin michoo tanarra ra'u jira ati saniin nan fadhin garuu an saniin fadhu siif jecha immoo waan ati hara olfatte siif milkeessa dhageesse kanarraa'u maawardiin caalaa viidiyoo tana dhageeffachuun qabdu bira dhaquun qabdu caalaa biraas dhaquun qabdu tun viidiyoon kimiyaa bira dhaquu qabdi wardaa jaalalleetii bira dhaquu qabdi dhageesse dhalaan ammaa tun gaa kunoo waan amanamtu garuu viidiyoo takkaan arge gartee wanni waa keessan na afan jee kare siyaas fadhee fuula hogguu jaarsi kee biraa gabba'u takka wayi mucaa waa karraa hafanii miti ni bareedaa jettee na faarsitee beektaa. Ankana hojjaan jiraadhu kanarraa nafu ittiin dhaqaa jetteeti achira na dubbatte. Kagartee uummanni nu fuudhee anillee gurbaa jaarsa siinillee araarfadhee bira gattaa'ee afoo naallaa eeganaa eega jaartii ta'etaa siraatti hin dhiyaadhu kan hin jeeni akkas jettee ni beektaa. Silaa nama dhugaanonni irraa jaalattu taate lama deebitee akkas hin jettu. Gubbaanis tilifoona jalaa kaaftee naan hayyamtu. Gurbaa fuutee na fiduu dhiisi jechuudha. Isinis kalata isii osoo gartee ulaaf irraa gadi hin cufini osoo jaarsa qabdu osoo beektu na janaa jente. Tokkolata namni kalatti tokkolatu yeroo gartee jaarsa biraa rawwee mana galee mana arbaa san keessa taa'ee imoofaadhaan qala'u namaa godhee jira. Akkas egaa hordoftoota kiyya laal yeroo sanuu ammaa huniin dawwalaaf jetteeti jirtii beekadhu. Raqama jijjiireetiin nama raqama irraa fudhuun barbaada beektaa. Insha Allah bismillah ta'ala bor raqama fudhadheetiin dawwalee fi
irraa gabbuufadhee fixadhee irraa san booda waliif fataa yennaa jechuudha. San booda isin gartee abaarsa keessan dhaabaati du'aayii teessanii na bira dhaabbadha. Yommuu kan taane taate naman taane taate immoo rabbiin ichumattuu addaan mataa addanu qaba. Kanaafuu yoo isii raataate malee nan ammallee hin dirqamsiisu. Dhageessaa wardaas hin dirqamsiisu yoo ka jaalattee gootu taate qofa. Yoo ka jaalatteen goone taate immoo isin dirqamsiisu dhageesse. Asumarraanuu Khimiyaa fi dhaamsa qaba. Khimiyaa assalaamu alaikum haarettiin salaamtaati gaafadha. Waanaan jee hammeenya nurraa dhiisi. Ani hammeenya itti hojjechaa jirtu ta'isu mana kuteetti garteemi jireenya namaa wajjin natti hadheessee jira. Dura na fuusisiiti garteemi fuudhaafiin deemaa na fuusisi. Ati siin milkeessa maawartii caalaa jalaas niin fuudhaa garteemi an jaalalaan naqabee jiran maantana yaa'ii si wajjin godhuun dhaqqabu dhaabi yaa'iidha. Achiin booda akkuma siin jeetti hangasuu maal naa gootu ni beektaa? Caalumaa fi gartee maawartii sanuu fuudhiiti mana keetti galchi. Ani inni naafu fitadhu koottoo fuudhii aadiidhaayii waan si jaaladhuuf ammoo bakka biraarraan deddeemuu faan naarsa malee yoo mana ka fidattu taate immoo ani hin aaru ja'eeni sossobii harka keessa galfadhu mana galchi. Achiin booda yeroo naan fuudhee booda garteemi anaatu maawarduma sanuu ammaas akka isin caalaa jalaa baatu godhu. Akkamitti keetu taate ni beektaa? Ati kamitti nama bareedaa kana jaarsa namaa heerumtaa kajoon ana. San booda dhalaan ifiifuu hanganuma feeti ifiifuu baatti jechuu fedhetti. Namaas kaniin kannuuf qopheessitiif hin jira. Eenyuuf hin qopheesse ni beektaa? Jaarsa wardaa kanaaf hin kannaa dhageesse. Namni isiin irraa fuudhu anaasii miti Maammadii miti. Jaarsi wardaadhaa kun lafatti hafuun qabu. Garteemi isaan lameen kun walirraa deema waan ta'eef ani gisee wardaa isarraa fudhadhe deebi'ee innilleen maawardii fudhataa jechuudha. Atis caalaan keessiif dhufee jechuudha dhageesse. Khalaas namni ganaa waliin qarqaru achi booda jawaadee faadha achittuu fixeetiin jira jechuudha. Yaa'iidhaan jawaadee barbaaduu dhiifnee caalaa barbaaduu dhiifnee sammuudhaan hojjechuu qabna. Wanta sammuun hojjenne moo namni tokko kanurraa aanu jiru beekadhu waan beekuu qabda. Ammoo akkanuma lafaa kaatee Maammadillee mukatti hambistee anilleen hottottee gartee jaalala tana na keessa gaccabsuudhaaf hin yaadinii dhaabbadhu. Dura xiyya tana na fixachiisiisan booda teetiis siin fixachiisa ma'asalaamaa magaalaatti fitattee jechuudha. Namni nuun hunda googanaa hammeenya waan gartee misiirii goonu minaamini takkallee jalaa galee firee taanee jiran jechuudha. Caalaanis ganaa gadi ilaalu. Ammoo eega caalaan mana galee yaa'iin itti godha jettee gurbaa duraanuu ni beeytaa miqa. Bareedaadha gurbaan xiqqishoo fuulaa sirra ni qaba. Ati immoo akka waan nama guddaa taateetti silaalee waan jiruuf hanganuma takka birxeeffadha sirraa. Ati immoo wanni si jaalatuuf inninu ijoolluma lameen qabduuf saniif jecha. Siirumaa achitti nagayumaan lolaa achitti nama qabanii nama tumuu fi nama awaalaa buusuu fi kana. Mana fincaanii fan nama hiitee yookaan siin gudeetettee gurbaa namaa akka jawaadee goggootu san goggodhuu miti beektaa? Akkanumatti xabii jaalallee kiyya caalaa kiyyattee afaan keessa dhungattee bas yeroo gartee qabbanaatis bishaan owwaadhaan afaan baatee yeroo owwaatis bishaan qabbanaan afaan baatee yeroo ni deemus dhungattee geggeessitee yeroo ni ol seenus dhungattee geggeessinaan gatteessifnaan kilmaan takka hin jirtu jiboota. Dhiirti hangasuma feeti. Kanaaf ana ammoo wanni hin barbaadu. Jaalalaan na qabee jira. Jaalalatii yertana naa wajjin galmaan gahe. Assalaamu alaikum na dhageessaa? Maammad atis wanni godhuu qabdu waan hin haasoo jiru tanarratti hojjechuu qabdanidha. Yaada keessanii ilaala akkaan ta'e ilaala. Mallaan tunutti nuun irra caccabtee jirti jechuudha. Bultiiteetii yaada jaalalatii yaada waliif wallaaleetiin jira. Jireenya na jibbisiiftanii waan ta'eef kanarraa kan ka'e akkasitti na qubsiisuu dandeessanii jechuudha fedheete hordoftoota kiyya. Laal ani isin hundinuu na arrabsu jirtan dhalaanis hedduu jira tana arrabsu jirtu dhiirtinis hedduu jira tana arrabsu jirtu. Kanarraa isin kanuma fakkeenyaaf ani kun kana isintu na jaalachuu qabaa miti.
tana jaalatte dhiisee gaa tagarteen arrabsaa jirtu jalan deemu tanuma na jaalatte jaartii namaa saniin galmaan gaadhee jalaa baafadhee fuudhuu qaba. Du'aayiidhaan na bira dhaabbadha. Ana ammoo akkana arrabsitan isin hin goone